qoricha yeroo baay'ee dhiironni qaamni saalaa isaanii akka ka'uuf fayyadaman garuu saayid effektii baay'ee kan qabu. Saayid effektiin isaa hamma du'aatti kan geessisuu danda'u. Keessumattuu yoom fayyadamuu akka qabnu, eenyu fayyadamuu akka qabu, eenyummoo fayyadamuu akka hin qabne yoo adda baasnee hin beeknu ta'ee saayid effektiin isaa hamma du'aatti geessisuu danda'a qorichi kun jechuudha. Qorichi kunis maalidha? Namoonni baay'een maqaa isaa kan beekanii Vaayigiraa jedhanii faarmaasii hedduu deemanii kan isaan yeroo baay'ee bitanii fayyadaman jechuudha. Namoota akkamitti fayyadamuu qabu? Amma keessumattuu namoonni dhiirota ta'an waggaa 15-16 booda qoricha kana deemanii bitanii yeroo isaan fayyadaman ni argina, ni dhageenya jechuudha. Kun sirrii miti. Sababiin isaa namni Vaayigiraa fayyadamuu qabu nama akkamiiti? Adda baasuu qabna jechuudha. Sababii qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'uu dideef yeroo walqunnamtii saalaa waan sirriitti dhaabbachuu didee fi qoricha Vaayigiraa fayyadamna miti. Sababiin akka hin kaane taasise maayin rakkinni keessoo jira yookaan istireesiin jira, dhiphinni hamaan jira, dhiphinni saayikooloojii faan wal qabate jira, araanni jira, araanni alkoolii, araanni ismookingii yookaan immoo xuuxuu, tamboo xuuxuu, tamboo aarsu inni gara biraan araanni caatii faan wal qabate, istireesii hamaan wanti kun jijjiru yookaan immoo rakkinni dhibeen keessaa jira, dhibeen sukkaaraa fi dhibeen biroollee jiru kan jedhu jalqaba ilaalamuu qaba jechuudha. Erga ilaalamee inni tiriit ta'uu qaba jechuudha. Qorichi Vaayigiraan yookaan immoo qorichi qaama saalaa dhiiraa akka inni dhaabbatuuf gargaaru yookaan immoo akka inni jabaatuuf gargaaru qoricha fedhii kaasu otoo hin taane qoricha qaama saalaa akka inni dhaabbatuuf gargaaru qofaadha. Kana beekuu qabdu. Fedhii fida miti. Fedhii fida miti. Namoonni tokko tokko waan fedhii walqunnamtii saalaa fa'aa fiduu isaanitti fakkaata. Fedhii fidatoo hin taane akka inni dhaabbatuuf kan inni gargaaru. Karaa kam gargaaraa? Innis karaa dhiigni gara qaama saalaatti deemu akka inni baay'atu taasisuun vaazodaayileetarii waan ta'eef akka inni baay'atu taasisuun akka qaamni saalaa keenyi dhaabbatuu fi akka inni dhiita'uu ni godha jechuudha. Akka inni dhaabbatu ni taasisaa jechuudha. Karaa kana kan inni hojjetu. Qorichi kun jalqabumaa akka qoricha qaama saalaa kaasuuf gargaaruuf oomishame miti. Jalqaba jechuudha. Jalqaba kan inni oomishame rakkina onnee faana kan wal qabatu. Gara onneetti dhiigni deemu yeroo hir'atu anjaayinaa jennee kan waamnu naannoo laphee keenyaatti dhukkubbiin nutti dhagahamuu fi qorichi kun ni kennama ture. Yeroo qorichi kun isaaniif kennamu dhiirota hedduu irratti maal mul'ise? Qaamni saalaa isaanii dhaabbachuu mul'ise. Saayid effektii isaa jechuudha. Kanaaf yeroo sana gaafa anjaayinaa yookaan immoo dhukkubbii laphee fi kennamuu isaa dhaabbatu qorichi kun dhiironni hin aamnuu jedhan. Sababiin isaa durii sababa ka'uu qaama saalaatiin warra rakkachaa turanii ka'uu dadhabuu qaama saalaatiin warra rakkachaa turanii qoricha kana dhukkuba onneef haa fudhatan malee dhukkuba onneef haa fudhatan malee yeroo isiniin jedhu gara onneetti dhiigni deemu yeroo hir'atu haa fudhatan malee qorichi kun karaa biraa immoo ka'uu qaama saalaa waan fidee fi rakkina walqunnamtii saalaa qabanii fi furmaata isaaniif ta'ee jechuudha. Kanaaf achumarraan dhiironni fayyadamuu eegalanii hammarratti fayyadamaa jiru jechuudha qoricha kana. Kanaaf jalqabumaa parpasiinsaa qoricha qaama saalaa kaasuu hin turre. Qoricha dhiigni gara onneetti kan deemu akka baay'atuu fi yookaan immoo yeroon hir'atu akka inni dabaluuf qoricha kennamuudha ture qorichi kun jechuudha. Garuu dhiironni fayyadamanii saayid effektii isaa kana fide achumaan fayyadamuu eegalanii jechuudha qoricha kana. Inni gara biraanii qorichi Vaayigiraa kuni yeroo kam fudhatamuu qabu? Namoota kamirratti immoo dhorkama? Namoonni kondiishinii armaan gadii qaban qoricha kana fudhachuu hin qaban. Fakkeenyaaf dhukkuba onnee, dhukkuba dhiibbaa dhiigaa, dhukkuba istirookii, dhukkuba sukkaaraa waliin qaban akkasumas immoo dhibee tiruu, dhibee kalee namoonni qabanii qoricha kana otoo ogeessa fayyaa hin mariisisiin fudhachuu hin qaban. Yeroo tokko tokko namoonni dhukkuba onneellee akka qaban hin beekne, dhukkubni onnee kan hin beekamne isaanirra jira. Garuu akka dhukkuba onnee qaban hin beekanii dadhabina onnee qabu utoo hin beekin yeroo isaan fudhatan ni argina jechuudha.
Kanaaf qoricha kana otoo dhukkuba onnee qabaachuu keessan hin beekin yeroo fudhattanii dhukkuba onnee hin beekamne qabdu yoo ta'e hamma lubbuu abamsiisutti geessuu danda'a jechuudha dhukkubni kun qorichi kun. Kanaaf iyyuu akka dhukkuba onnee hin qabne akka dhukkuba biraa hin qabne akka qoricha biraa faanallee yeroo inni interaction uumuu jiraachuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf qoricha dhiibbaa dhiigaaf fudhatamu nitroglycerin inni gara biraan immoo qoricha vasodilaatorii ta'an qoricha biroo faana yeroo fudhatamu dhiibbaan isaa side effect isaa ol ka'uu waan danda'uu fi kanaaf iyyuu hakiima keenya mariisisnee yoo qoricha kana fudhanne baay'ee gaariidha jechuudha. Qorichi kun furmaata nuu ta'uu dhiisuu danda'a. Confidence dhabuu dandeenya saboo danda'a. Amma dhiironni tokko maalidha qaamni saalaa kun jabaatu sirriitti ka'inaaf hin dhaabbatu. Ni gara biraan immoo dhaabbatee hin turu. Ni gara biraan immoo bakka haadha manaa koo yookaan gwaddeenyaa koo sirriitti gammachiisuu qaba jedhanii otooma isaan hin barbaachisiin qoricha kana ni fudhatu jechuudha. Namoonni tokko immoo doozii isaa yeroo isaan ol kaasanii fudhatanillee jira jechuudha. Akka sirriitti naaf dhaabbatuuf jedhanii yeroo isaan yaadan jira jechuudha. Inni kun gonkumaa dogoggoradha jechuudha. Qorichi seeraan hin fudhannu yoo ta'e baay'ee wanta hamaarratti nu geessuu danda'a. Akkasumas immoo yoo akka ajaja ogeessa fayyaatti hin fudhannu ta'es rakkoo hamaarraan nu ga'uu danda'a jechuudha. Kanaafidha yeroo baay'ee faarmaasii yeroo deemtanii simboolii yookaan mallattoon bofaa kan inni jiru jechuudha. Seeraan hin fayyadamnu yoo ta'e marziidha jechuudha qorichi. Overdoosis qaba. Seeraan hin fayyadamnu yoo ta'e akka ogeessi fayyaa nuuf kennetti hin fayyadamnu yoo ta'e illee rakkina hamaarraan nu ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu namoonni dhiironni vaayigiraa fayyadamtanii vaayigiraa fayyadamuun furmaata walquunnamtii saalaa irratti performaansii gaarii qabaatanii hafuu miti waan ta'eef kanaaf iyyuu yoo rakkina ka'uu qaama saalaa qabaattan yookaan immoo dadhabuu qaama saalaa qabaattan hakiima keessan yookaan dooktara keessan mariisisaatii vaayigiraan isiniif barbaachisa jedhee yoo amane dooktarri keessan isinii barreessa jechuudha. Malee yeroo hundumaa vaayigiraa fudhachuudhaan yeroo tokko rakkina hamaarraan isin ga'uu danda'a jechuudha. Inni gara biraanii side effect isaa maali? Side effect isaa mataa dhukkubbii qabaachuu danda'a, dhiibbaa dhiigaan keenya gadi bu'uu danda'a, nu dafqisiisuu danda'a, fuulli keenya diimachuu danda'a. Inni gara biraan fuulli keenya nutti akka dhiitee fakkaachuu nutti ulfaachuu danda'a, funyaan nu duuchuu danda'a. Inni gara biraan dhukkubbii dugdaa muraasallee nurratti dhageessuu danda'a jechuudha. Kun namoota noormaalii ta'an irrattidha. Namoota dhiibbaa dhiigaa, namoota dhibee onnee, namoota istrookii, namoota dhukkuba biraa qaban irratti immoo rakkina hamaa fiduu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu vaayigiraan saayid effektii qaba. Namoonni hunduu fudhachuu hin danda'anii hamma hakiimni isaaniif ajajutti jechuudha. Qoricha kana immoo yeroo kan fudhannedha kan inni effektiivii ta'u. Yeroo baay'ee daqiiqaa 30 dursinee walquunnamtii saalaa tun raawwatiin daqiiqaa 30 dursinee yoo fudhanne kan jedhan jiru. Garuu ergaan qo'arraa walumaa galatti dhuguma vaayigiraan isiniif barbaachisamoo hin barbaachisu warri fayyadamaa jirtan. Isiniif barbaachisuusaa fi hin barbaachisne isaa hakiima faana yoo mari'attan baay'ee gaariidha jechuudha. Malee callistanii faarmaasii irraa bittanii hin fayyadaminaa. Haga lubbuu dhaabamsiisutti gahuu danda'a jechuudha qorichi kun. Haga dhaannaa onnee keessanii dhaabutti gahuu danda'a jechuudha. Haga dhiibbaa dhiigaa keessanii baay'ee gad buusuu gahuu danda'a jechuudha. Kanaaf iyyuu maal gochuu qabdu warri akkas gootanii hakiima keessan faana mari'achuutiin gochuu qabdu jechuudha. Fudhachuu qabdu jechuudha. Waan dhaggeeffattaniif galatooma. Subscribe gochuu hin dagatina. Like, share gochuu, comment gochuu hin dagatina. Waan na faana turtaniif baay'een isin galateeffadha. Yeroo gaarii qabaadha.